ammuma dhagaheeti ammuma amane waan haaraa kana yeroo dheeraa ittiin fudhanne. Shakkii guddaa keessa hin seenne nama yeroo namoonni hedduun haqa irraa garagalan haqa irratti ciccee haqa qabate, nama yeroo namoonni hedduun diin irraa garagalan diinii harka lamaan qabate. Isaan keessaa tokko عثمان بن عفان فا، زبير بن عوام فا، طلحة بن عبيد الله فا، سعد بن أبي وقاص في، عبد الرحمن بن عوف فا رضي الله عنهم ربي وندسان الرهجالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا يوتيوب كينيا الحدث ميديا كم جرتن بقجراتن سنين جتشا قويا رانتنا سينا عجائبة إيغا كان دوري والأدى كبدين اسنين فجر سينا نما قدا سينا أدى نمنكن اسنا مدينة الإسلامي كيستي وقدا قما تشديمي سينا إسا اسني فهما nama yeroo namoonni hedduun haqa irraa garagalan haqa irratti ciccee haqa qabate, nama yeroo namoonni hedduun diin irraa garagalan diinii harka lamaan qabate, nama nabi Muhammadii wajjin salawaatu rabbi wa salaamu alayhi yeroo rakkoo fi gammachuu keessatti cinaa dhaabbate. Inni eenyu? Seenaa nama kanaa wajji ilaalla tilmaama. Namni kun eenyu jedhama? bal'inaan gama sagantaa keenya guyyaa har'aatti dabarraa asumaan haga xumura sagantaa keenya guyyaa har'aatti dhufaanu tura. Asumaanuu warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan akkasuma koomentiidhaaf yaada keessan adda addaa koomentii gochuudhaaf like gochuu fi share gochuudhaan nu deeggaruu hin dagatinaa isiniin jecha gama bal'ina sagantaa keenya guyyaa har'aatti yookaan seenaa har'a nama fudhannee dhufnetti wajjin haa dabarru. Haga xumura sagantaa keenya guyyaa har'aatti nu faana tura. Sagantaa keenya guyyaa akka isin jaalattanu abdii guddaan irraa qaba. Nu wajji turtii gaariin isiniin jedha. Eeyyen seenaa nama guddaa namni kunis maqaan isaa maal jedhama? Abubakr Siddiq, Abubakr As-Siddiq jedhama radiyallahu anhu. Rabbi isarraa haa jaalatu. Maqaan isaa Abdullah ibn Quhaafaa jedhamee beekama. Qurayshii keessatti gosa Banuu Taymiirraa dhalate. Qurayshii keessatti gosa Banuu Taymiirraa dhalate Abdullah ibn Quhaafaa yookaan Abubakr Siddiq ini Makka keessatti nama beekamaa fi daldala kabajamaa ture. Namoonni amanamummaa fi dhugaa dubbachuu isaatiin isa beeku turan Abubakr Siddiq kana yookaan Abdullah ibn Quhaafaa kana jechuudha. Garuu jireenyi isaa guutummaa guutuutti jijjiiramaa dhufe. Sababni isaas guyyaa tokko Nabi Muhammad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi nabiyyii fi ergamaa rabbii ta'uu isa beeksise. Yeroo Abubakr radiyallahu anhu waa'ee da'waa nabiyyii dhagahu gara isaa dhaqee waa'ee ergaa isaa gaafate. Nabiyyichi salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waan rabbiin irraa itti bu'e itti hime Abubakritti. Abubakr radiyallahu anhu garuu yeroo dheeraa hin fudhanne, achumaan amane. Ammuma dhagaheeti ammuma amane waan haaraa kana yeroo dheeraa ittiin fudhanne. Shakkii guddaa keessa hin seenne. Sababni isaa inni shakkii keessa hin seenneef Nabi Muhammad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waggoota dheeraaf akka nama dhugaa dubbatu ta'e argaa ture waan ta'eef. Akkasuma amanamaa fi nama sobarraa fagaatu ta'uu beeka waan ta'eef kallattummaan irraa fudhatee amane. Kanaaf jecha maal jedhame? Abubakr As-Siddiq jedhamee akkasitti moggaafame yookaan waamame jechuudha maqaan isaa. Kanaaf Abubakrin radiyallahu anhu islaama keessatti namoota jalqabaa keessaa tokko ta'e. Namoota jalqaba gama islaaminaa dhufan keessaa tokko ta'e jechuudha Abubakr As-Siddiq. Maddoonni islaamaa akka ibsanitti dhiirota keessaa namni jalqabaa gara islaaminaa dhufe tokko Abubakr Siddiq radiyallahu anhu jechuudhaan gabaasan. Abubakri seenaa isaa waggoo dubbifnu seenaa nama tokko qofaa miti. Seenaa nama hedduu, nama haqa agarraan achumaan amanu, akkasuma nama qabeenyaa fi lubbuu isaa diin irraa hin hambifannee dubbisuu jirra. Hundi keessan akka ajaa'ibaatti kan wajji turtan abdiin qaba. Abubakr radiyallahu anhu islaama qofaa isaa irratti hin dhaabbanne, ofii isaatii qofa fudhatee hin dhiisne. Namoota isa naannoo jiran gara islaamaatti waamuu jalqabe. Daawaa isaarraa namoonni beekamoon tokko tokko islaamaa fudhatan, islaaminaa fudhatan. Isaan keessaa tokko عثمان بن عفان فا، زبير بن عوام فا، طلحة بن عبيد الله فا، سعد بن أبي وقاص في، عبد الرحمن بن عوف فا رضي الله عنهم ربي وندسان الرهجالة. جري أكنا أما مكاساني دبن كن ورى أبو بكر الصديق رضي الله عنه إجا إسلامنا كبتيكه دعوات تقول إجا ما إسلامنا تأفيرك سايسان تكو. Mee yaadime namni tokko ofii isaatiif amantaa biraarra ture, akkasuma amantaa biraarraa haqa argee dhufee yeroo gabaabaa keessatti ammoo da'awaa itti godhee yookaan amansiise nama tokko gama amantaa tokko fiduun akkam tokko ulfaata. Waan agamii tokko dalage mee yaadi ofirra dhaabbadhu tilmaami. Aniifis nuti wayii haala akkanaa keessa jirra har'aan tana. Seenaa nama akkanaa dubbisu jirra jechuu barbaadeeni. Abubakr radiyallahu anhu rabbi sarraa jaallatu nama dureessa ture. Garuu qabeenyi isaa garaa isa hin qabne.
yeroo islaamni dadhaboo fi gabroota irraa cunqursaan ga'u musliimoota dadhaboo fi gabroota adda addaa nama jala jiranitti gaafa cunqursaan adda addaa ga'u qabeenya isaa fayyadamuun namoota tokko tokko bilisa baasuuf gargaaree jira. Abubakr Siddiq yookaan Abdullah ibn Quwafaa radiyallahu anhu nama inni gabrummaa keessaa baase keessaa tokko Bilaal ibn Rabaahati radiyallahu anhu gurraacha keenya gurraacha Habashaa kan islaaminaan dhaqee achitti abbaa fide caalchise isa fa'i kan inni baasee gargaare ka jedhamu. Kunis Abubakr radiyallahu anhu qabeenya isaa karaa Rabbii irratti akka oolchu yookaan akka gumaachu agarsiisa. Qabeenyi isaa harka isaa keessa ture malee qalbii isaa keessa hin turre. Qalbii isaatiin qabeenya kana kan inni qabeenya kana guddifachuun qaba jedhee kan inni halkaniif guyyaa yaadu qabeenya hin turre Abubakriin. Makka keessatti cunqursa musliimoota irratti hammaachaa dhufe. Rabbii irraa ajajni hijiraa dhufe. Nabi Muhammad salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi gara Madiinaa godaanuuf kaani Makka irraa godaanuuf. namni isaanii waliin godaane eenyu yeroo rasuulli salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi Makka irraa gama Madiinaa hijiraa godaananuuf ajajamu namni ergama Rabbiiti wajjin godaane eenyu namni sunis Abu Bakr as-Siddiq nama nu seenaa isaanii dubbatu jiru guyyaa har'aa kanaati. Nabiyyiin salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi fi Abu Bakr radiyallahu anhu gara holqa Sawrii seenan. Yeroo musrikoonni isaan barbaada dhufan haalli baay'ee sodaachisaa ture. Garuu Abu Bakr radiyallahu anhu nabiyyi irratti yaaddoo qaba ture. Quraanni waa'ee sana yeroo dubbatu akkana jechuun nu yaadachiisa. La tahzan inna Allaha ma'ana. Hin yaaddawini hin gaddin dhugumatti Rabbiin waliin jira. Kan Nabiin Muhammad salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi Abu Bakriin jechaa turan. Kun amanamummaa fi tawakkula Rabbii irraa barumsa guddaa nuuf qaba. Yeroo Nabi Muhammad salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi du'an namoonni hedduun gadda hamaa keessa turan. Abu Bakr radiyallahu anhu garuu yeroo sana haala cimaa keessatti ummataaf dhaabbate. Inni muslimoota tasgabbeessee duuti Nabi Muhammad salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi dhugaa ta'uu isaa hubachiise. Rabbi qofa akka gabbarru nu yaadachiise. Sana booda Abu Bakr radiyallahu anhu khaliifaa jalqaba muslimoota keessatti tahe. Khaliifaa isaa yeroo gabaabaa ture garuu rakkoon inni fuuldura dhaabbate guddaa ture. Gareewwan Arabaa keessaa tokko mootummaa Madiinaa irraa adda bahuuf zakaa kennuu diduu jalqaban. Abu Bakr radiyallahu anhu garuu yeroo rakkoo kana keessatti ummata muslimootaa walitti qabe lolaa fi jeequmsa sana booda Arabni deebi'ee tokkummaa jala gale. Yeroo waraana keessatti qaari'oonni Quraana qaraan yookaan haafizoonni hedduun wareegamanii addunyaa kanarraa boqatan yaaddoon guddaan ture. Quraanni akka walitti qabamu uumame kanaaf jechuudha. Abu Bakr radiyallahu anhu yeroo sana hojii guddaa kanaaf tarkaanfii fudhachuu irraa deeggarsa kenne. Kanaaf Quraanni barreeffamaan walitti qabamee eegamuu keessatti gahee guddaa qaba. Eenyu Abu Bakr as-Siddiq. Kunis hojii isaa keessaa tokko kan ummata muslimaa biratti bu'aa guddaa qabudha. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu yeroo gabaabaa keessatti hojiiwwan gurguddoo hedduu raawwate. Booda dhukkubsatee bara 13 hijiraarraa yookaan bara dhaloota Yesuus yookaan dhaloota Isaa jedhamu 634 irratti keessa addunyaa kana irraa darbe. Inni Nabi Muhammad salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi biratti awwaalame du'aan isaallee jechuudha. Jireenya isaa gabaabaa fakkaachuu danda'a. Garuu islaamummaa keessatti wanti inni hojjete waan haga har'aallee lakkaa'amee dhumuu miti. Abu Bakr Siddiq seenaa isaa yeroo dubbisnuu fi yeroo walii himnu seenaa nama tokko qofa walii himaa hin jiru. Seenaa nama amanamaa, nama obsa qabu, nama sadaqaa kennatu akkasuma nama gaafa dhugaa arge achumaan fudhatee amanuu tokko kan walii dubbisu jiru ta'a. Obboleessa kootii fi obboleettii koo ka seenaa guyyaa har'aa yookaan seenaa Abu Bakr dubbifne kanarraa dhagahaa turte maal baratte? Maal hubatte? Seenaa Abu Bakr irraa wanti nu barachuu qabnu tokkoffaa dhugaa yeroo argite shakkii malee amani. Wanti kun dhugaadha jechuu beennaan shakkii malee as naqabii fi achi naqabii malee kallattiin akka nu amanuu qabnu nu barsiisa. Lammaffaa qabeenya kee karaa Rabbii irratti waan qabdu hunda kennuun akka ajaa'ibaatti akka inni bu'aa guddaa addunyaa fi akhiraatti siif qabu irraa baranna. Walumaa galatti seenaan keenya guyyaa har'aan tanaa ka Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu seenaan isaa dubbatamee dhumaa miti. Gabaabsinee yoo ilaallu kana fakkaata. Seenaa guyyaa har'aa kana akka itti bohaartanii fi akka irraa barattanillee abdii guddaa irraa qaba. Kanatti aansee immoo viidiyoo kanatti aanu seenaa eenyu qabannee isinii haa dhufu.
seenaa sahaabota keessaa kan eenyu qabannee fi fudhannee isiniif haa dhufnu yaada keessan koomentii jalatti nu beeksisuu hin dagatina. Eeyyeen sagantaa guyyaa har'aan tanaa kan isin wajji turtan Al-Hadaf Miidiyaa irratti an obboleessa keessan Khalid Saabiti chaanaalii kana subscribe gochuu hin dagatina. Waan wajji turtaniif illee guddaa galatoomaa isin jaalanna. Rabbiin isin isaaf jecha nu jaalattan isin haa jaalatu. Viidiyoo kana share godhaa bakka hundaan facaasaa gaan isiniin jedha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Tika rabbii keessanaaf jiraadha. Rabbii jechan isin jaalata.